nagaan isiniif haa ta'u. Isti amma dhumaatti na hordofame waan isinitti agarsiisa viidiyoo koo kana ilaala. Tokko na duukaa bu'aanumatti isiniin jedhe. Mul'ata miti kun. Fuulli isaa hedduudha. Dookumentii yookiin roostera mana barnootaa isinitti fakkaatinaayi. Dookumentarii kanarratti maallaqa hedduutu ba'e garuu furmaata naan laanne malee maallaqa hedduutu irratti ba'e tilmaamni isaallee kana jechuu yoo dadhabe waa hedduutu irratti ba'e ilaala kana duwwaa miti. Mul'ata kunoo mul'ata sirriitti ilaala. Amma inuma gara dhumaa kanarra immoo doktoroonni illee dhimma koo waan jedhanii naa barreessan gara itti na ergan illee wallaalaan dhugaadhuma rabbii dubbachuuf. Bakka itti na erganu waan naan jedhanu dhaban. Doktorootaafis hin galle. Miidhamni koo ulfaataadha. Osoo garaa naa laafee cubbuu kiyyas naa dhiise seenaa koo kan jijjiiru waaqisa jiraataadha. Kanaaf nan obsa. Nan eega guyyaa waaqaa. Tarii maaltu beeka sagaleen olii dhufnaan awwaala du'aa saaqa. Nan obsa. Nan eega guyyaa rabbii. Sagaleen olii dhufnaani naafatu diriirfatee burraaqa akka jabbii. Kanaaf waaqayyo si haa gargaaru jedhi ati immoo koomentii caafii darbi. Hordoftoota akkuma viidiyoo kana argitan jechuudha. Viidiyoo mucaa kana ilaalee abdii wayii tokkotu natti horame akkasuma immoo jechuudha. Mucaa kana baay'een ajaa'ibsiifadhe. Yeroo ammaa kana keessatti kan fayyaa dhabaa jiru isa dhukkubsatu caala isa fayyaa qabaatee qaama guutuu qabaatee biyya lafaa kanarra deemaa jirutu jeeqamaa jira jechuudha. Abdiin mucaa kana unu warra fayyaa qabutti abdii hora dhugaa dubbachuuf jechuudha. Viidiyoo mucaa kanaa mee ilaalaa. Waggaa 13 namni kun jechuudha kan sireetti galee jiraachaa jiru. Garuu jechi isaa fi hojiin isaa abdii tokko namatti tora. Akka nama qaama guutuu qabuu fi akka nama dhukkuba hin qabneetitti jechuudha. Kanaaf mee jecha afaan saaraa dhaggeeffadha. Dhaamsi namni qabu uumaa kee baaf gala kee deemsa kee eegee isa fayyaa kee guutuu amma sa'aatii kanatti si gargaaree galateeffadhu. Chumaan immoo hamaanan sitti kennadhu fayyaa waan hin dhabeef. Waggaa 13 akkuma mana argitan kanatti an sireerra ciisaa harka namaatu na garagalcha. Akka gaafa fayyaa qabnu nuti waan har'a nyaannee bulluu waan boru itti jiraannu yaanna malee waaqa uumaa keenya isa nagaatti akka nuti jiraannuuf nu eegaa jiru hin yaadannu jechuudha. Obboleessi keenya kuni uumamaan osoo hin taane waggaa 13 jechuudha erga miidhamee qaamni isaa kuni hundi jechuudha wannidha lawwaashaa jechuudha hin hojjetu hojii ala ta'ee jira jechuudha. Obboleessi kuni akka tasaa ta'e viidiyoo isaa tokko haga jalqabaa ilaalee jechuudha. Ajaa'ibeetumaan obboleessa kana viidiyoo isaa yeroo akka tasaa narra galee jechuudha karaa feesbuukii fooloo godhe hinumaan ilaalee jechuudha gadi taa'e. Jechi inni dubbatuu fi hojiin inni hojjetu warra fayyaa qabaniif fakkeenya ta'a. Silaa jechuudha unu warra fayyaa qabutu uumaa keenya gara deemutti deemee galateeffata. Garuu anaan kan na dhibu jechuudha yeroo baay'ee kan miira gammachuudhaan jiraatu warra qaama hir'ina qabaniif warra fayyaa qabnedha. Nuyi warri fayyaa qabnu yeroo baay'ee goolii kaasaa kan oolaa jiru kan biyya jeeqaa oola. Kan ollaarraa ollaatti goolii kaasaa oolu kan immoo jechuudha qomoodhaan wal qorqoodaa oolu unu warra fayyaa qabudha. Sinii galee warri haala rakkisaa keessa jiranii yeroo itti uumaa isaanii galateeffatan yeroo itti immoo deebanii warra fayyaa qaban gorsan. Maaliif jennaan namni tokko jechuudha namicha wayitu maal jedhanii harka isa boolla keessa kaa'ee qoraattii wayii yookaan qoreen isa waraantee jedhan. Namni tokko bukkee isaa jira jedhan. Innaan maal taatee jennaani
mee harka kee boolla kana keessa kaayii waan ani argii jedheedhaan sinii galee gaafa dhufee harka isa boolla sana keessa kaa'u qoraattiin isa waraante jechuudha. Kanaaf qoraattiin suni agam akka nama sana miite arge jechuudha ni lammaffaa sun. Yeroo baay'ee jechuudha warri akkas rakkina keessa jirani dhamdhamanii argani jireenya fayyaa qabaachuu fi fayyaa hin qabne jechuudha. Barnoota ta'a manni rakkinni mana barumsaa kolleejjiiti jedha raajuu Masarat. Rakkinni kolleejjii mana barumsaati jedha. Maaliif jennaan kan beelayetu beeluu namaa beekaa, kan eebotutu eebuu namaa beekaa jedha jecha isaa keessatti. Nama kamiyyuu ta'e nuti har'a jechuudha akka qodaa suphee jechuudha. Fayyaa kana waaqni nurraa fudhate jennaan nuti homaa maayin baafnu jechuudha. Garuu gaafa fayyaa qabnu dhugaa dubbachuuf mee amma dhalli namaa yeroo itti sadarkaa uumaa isaa dagatee jirurra geenyeerra bakka. Haalli miidiyaa nu fudhatee badee jira. Haalli garaagaraa jechuudha. Wanta uumaan keenya jedhu nu dagachiisee jira jechuudha. Sinii galee mitiire. Kanaaf warri dhamdhamanii beekanii jaalala waaqayyoollee baran jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti inni qaama guutuu qabu dargaggeessis ta'u shamarreenis ta'u rakkoon tokko yoo itti dhufe uumaa irratti gungumuudha. Maaf akkas yagoote ya carraaqoo jennee boonyee maraannee waaqa komachuudha jechuudha yeroo baay'ee. Sinii galee mitiire. Garuu mucaan kun jechuudha dooktaroonni illee hin dadhabanii jedha. Sinii galee miti. Dooktaroonni illee hin dadhabanii. Waanuma jedhaniyyuu dhabanii garumatti na deebisaniyyuu dhabaniidha yaaluu dadhabuurraa kan ka'e. Sinii galee dhukkubni isaa namatti gaaffii ta'e. Garuu abdii tokko qaba mucaan kun. Sinii galee miti booru fayyee akka hojii isaa duraatitti akka jireenya isaa duraatitti deebutti waaqa uumaa isaa araara kadhata. Guyyaa tokko maaltu beeka waaqayyo cubbuu konaa dhiisuu danda'a jedha. Dhuguma immoo waaqayyoof wanti dadhabame hin jiru. Waaqayyo samii kanayyuu utubaa malee aabeera mitiire, dachee kanayyuu utubaa malee jira mitiire. Ala namaa ishee biyyoorraa uumamte kanammoo jechuudha fayyisuu hin dadhabu. Garuu immoo dhugumaan har'a waggaa 13 sireerra ciisu jechuun hagam akka ulfaatu isiniyyuu yaadame. Garuu immoo siree kanarra ciisee viidiyoo isa ilaalee akkatti utaalee faarfatu baay'ee na ajaa'ibe. Akkatti achi taa'ee wangeela dubbifatu, akkatti immoo uumaa isaa kadhatu, akkatti faarfatu baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Inni fayyaa qabu akkas abdiin qabu. Yeroo har'aa kana dargaggeessa qaama guutuu qabu shamarreen qaama guutuu qabdutu uumaa isaa gaddisiisaa oola. Karaa cubbuu garaagaraanis ta'u, karaa jecha arraba afaan keenyaanis ta'u, karaa gocha harka keenyaanis ta'u jechuudha. Kun immoo maalidha? Fayyaa waaqayyo nuu laate ofirratti beekuu dhabuun cubbuu guddaa nutti fidaa jira nutti. Fayyaa har'a aayilaandii tokko gaafa bishaan keessaa dhugnu aayilaanditti sana bakkeetti gannachuudha. Har'a nuti jechuudha warra akkas bareennee qaama guutuudhaan deemaa jirru kun otoo waaqayyo fayyaa sanuu keessaa fudhate fayyaa nuu laate sana foon keenya kun akkas bakkeetti gatamti jechuudha. Garuu waaqa foon keenyaa fi hafuura keenya wal keessatti eegee jiru kana deebinee komii itti dhiyeessina jechuudha. Deebinee akkasa inni hin jirreetti akka nuti ofii jiraachaa jirruutitti akka wanti hundumtuu harka keenyaan godhameetitti kan nuti jiraachaa jirru. Waaqayyo araara nutti agarsiisu. Yeroo baay'ee makiinaa bituu fooqii ijaaruu birrii 60,000 meeqa qabuu fi sammuu keenya dhiphata. Sinii galee mitiire. Isuma bira ga'uuf iyyuu immoo yoo waaqayyo fayyaa nuu laate mitiire. Kanaaf yeroo baay'ee baatanii galuu keessan raftanii dammaquu keessanitti yaa isa fayyaa naa laatte galanni siifaa ta'u jechuu hin dagatiina. Bakka fayyaa wanti caalu hin jiru. Har'a abbaan qabeenyaa tokko abbaan fooqii meeqaa abbaan makiinaa meeqaa sukkaara dhukkuba sukkaaraan kan rakkataa jiru baay'ee isa jiramu araboota faatu argitan.
qabeenya isaanii sana nyaatanii boqachuu hin danda'anii, ittiin deemanii illee gadi ba'anii bashannananii waa tokko iddoo tokko turuu hin danda'anii. Sinii galee mitiire. Qabu garuu isa qaban sana nyaatanii itti boqachuu ittiin danda'anii. Maaliif jennaan fayyaan keessan jiru waan ta'eef. Sinii galee mitiire. Garuu namni fayyaa qabu isa qabu irratti har'a akaayii ta'e bishaan ta'e otoo nyaatee rafee fayyaa rafee waan ta'eef gammachuu qaba. Kanaaf qabeenya argachuurraa yaada keenya keenyee of sammuu dhiphisuurra waaqayyo inni fayyaa nuu laates qabeenya nuun dhowwatu. Sinii galee. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha. Fayyaa qabu keetti gammadi. Har'a fayyaa qabdee nu biyya ormaa keessa jiraatta mitiire. Otoo fayyaan qabdee har'atti nama tajaajilaa hin jirtu. Warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis. Kanaaf waaqayyo isa fayyaa nuu laate yeroo kamuu galateeffachuu hin dadhabina. Akka uumaa keessan akka amantaa keessanitti waaqa fayyaa naa laatte galanni siif haa ta'u mee jedha komentii kanarratti.